gamummaa bukaasa bilisummaa qabee wal biraa gamummaa isaan uraatu wal gamummaa isaan uraatu. Pesawat gamummaa bukaasa bilisummaa qabee wal biraa gamummaa isaan uraatu wal gamummaa isaan uraatu. Warra saba saantu beekatee ba'e way jalaa fichuun goota biyyaaf lolee way nagarra bulee deebuu ittuun beele toobsee qabsochuun kee waa ayyuu nuufinichi way goota lakkaraa bararra dhufe ayyuu nuufinichi way goota lakkaraa bararra dhufe. Warra gara dheeraa adamsaa turan hidhaan guraaranii hattuu dhayanii dararaa turan hayyoon Oromoo hundaa dhumanii galanni kan waaqa alaabaa qabanii gara dhufanii galanni kan waaqa alaabaa qabanii. Way sama saatu kan kai bincike guyyaa mudama isa galee qilleensa saba bira fudhate barante gatan guyyaa seenaa qabu kan nadii gammadaa fa'aa gargar ba'e kan nadii gammadaa fa'aa gargar ba'e waa hayyoota meeqa barbadaadha ba'e kan diina marfamee rasaa fudhatuma meeqa bumaa nu tuusee barre nuuf gale walakkaa falaa hundumaa. Guyyaa gabaabaa naddaanii jire kan walxamaasee gargar nama baafaa kurtuu seenaa gargar sabatti hire way galaasa nama torummaa isa baasee way galaasa nama torummaa isa baasee.
keessanitti deebi'anii waan keessa dabartanii qooda isin qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis kennitan akkasumas biyya keessan daangaa keessan alagaarraa ittisuudhaaf wareega isin kafaltan beekumtii kennuudhaan galatoomaa jechuudha. Gooroon kun qabsaa'ota hedduu keessummeessite. Qabsaa'ota hedduus immoo gargaartee utubdee akka qabsoon kun itti fuftu gootee jechaadha. Kanaaf hundi keessan har'a jijjiirama dhufaa jiru qilleensa jijjiirama argaa jirru kana keessa warra qooda guddaa qabudha jechaadha. Qabsoo baroota dheeraa waggoota dheeraa karaa hundaan ilmaan keessan kennuudhaan shamarran keessan qabsoodhaaf hiriirsuudhaan jaarsoliin keessanis maanguddoon keessanis qabsoo keessatti bifa adda addaatiin hirmaachuudhaan qophii sanaatu walitti kuufame har'a galaana warra roorroodhaan muree baatoo fudhatee deeme jechaadha. Har'a bilisummaa poolitikaa dhuunfatanii bilisummaa poolitikaa immoo mirga dinagdee qabaatanii socho'anii jireenya ilmi namaa addunyaa irratti jiraachuu danda'uudhaaf qabsoo goone kanaan dura. Akka isin uummatan keessan beektan hundi keessan akka quba qabdan shiftaan turre isin saamnee qabsoo gochaan turre isin gargaarsifanneetu qabsoo godhaa turre jechaadha. Akka isin beektan akka alagaatti isinitti bobbaanee shamarran keenya miidhuu maanguddoota keenya dararuu takkaa hin goone kana isin ragaa baatu jechaadha. Kun hundi yeroo ta'u yeroo bunni hammaate mararree waliin qooddanne yeroo immoo argitee haalli wayyaa'ee roobni argamee jedhe aannan dhunnee itittuu nyaanne isinii wajjin as keessa jiraanne jechuudha. Kanaaf gabaabaatti akkuma deddeebi'ee jedhu laftis lagnis tulluunis hundi isaayyuu akka namaatti namni ni yaadaa jechaadha. Kanaafuu waan waliin dabarsine sun waan guddaadha. Waan har'aatiin nu ga'e. Waa'ee qabsoo isinitti muusin dhufne isin waan galateeffachuuf jabaadhaa waan nuti istanii asiin nu geessaniifis galata qabdu jechuudhaaf hin dhufu. Dhaamsi komaayyii immoo tokkummaa keessan jabeessaa. Jijjiirama amma dhufe jedhan kan warra isin mamsiisanii ituu darkaa keessan darbellee hin bahin gara dubbeetti isin deebisuu barbaadan hin dhaga'inaa. Jabeessaa warra isinitti dhiyoo jiranis yoo ta'e yoo karaarraa maqan gorsaa yoo isaan gaarii tolchan immoo gaarii jedhaa. Amala jibbaatii fi amalli balaaleffannoo duubbaranne kun dhugaa yeroo laaftuu dafee nama keessaa bahu. Garuu inni sun bal'atee jabaatee karaa warri diinonni keenya barbaadan alagaan bakka duriitti nu deebisuuf barbaadu itti dhimma bahuu akka hin geenye eeggachuu qabdan. Maaliif wanti argame jedhamee himamu kun hundumtuu bilaashumatti waaqarraa caqee kan bu'u akka urjii samiirraa buututti sameerraan bu'u. Dhiiga ijoollee keessanii lafee ilmaan keessaniitu keessa jira. Gooruma kanarratti namoota kufan yaadadhaa. Maatii keessaa namoota hafan yaadadhaa. Isinii galee har'a amma maanguddoon tokko na wajjin jirtes. Ilmoonni ishee sadan qabsoo kanarratti wareegamu. Haadha ba'u. Gootota akkasiitu ganda hunda jiran jecha. Kanaaf kanaan gadda taa'uuf miti. Hin jajjabaan. Isa caaluuf immoo hojii
hojjenna harka wal qabanne tokkoomne warra bulchiinsaas yoo ta'e jajjabeessa gaaffii keessanitti dhiyeessa waan dandeessan nu deebisaa jechuun isa danda'uu dadhaban immoo gara laalutti nu dabarsaa jedhan qabsoodha kunis nagaadhaan qabsoofne jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf haa hojjennu jajjabaadhaan isinii jedhaa gammachuu akkasiitiin natti dhiyaatan nu karaatti eegdanii yusimachuu keessaniif guddoo galatummaa isiniin jedhaa yeroo biraas yoo rabbiin taate walitti deebinaa kanaaf fayyaa ta'an isiniin jechuu barbaadu. Ammallee nama namsadi ijoolleen duraa wareegamtiin nabila jiraati. Dhugaanii beektanii miti. Obboleeyyanuma keenya haqabsoorra wareegame hundaafuu rabbi araaramu. Rabbi araaramu. Jannatul firdaws rabbi haa kennuuf. Rabbi haa kennuuf. Rabbi haa kennuuf. Warra qabsoorratti laffa'e hundaafuu rabbiin galata isaa rabbi haa galchuuf. Rabbi haa galchuuf. Galanni keenya maali egaa bilisummaadhaa beeka. Waan biraatii miti maallaqaa miti. Bilisummaa dhugaadhaa tawaa takka illee hin qabne kan barbaaduudhaaf lafaa turre san rabbi nu haa kennu. Rabbi nu haa kennu. Rabbi nu haa kennu. Saladdin kaamera qabde Galana yadata alama yorpasa alani yorgesa indale lamesa gotam sabaisa pultil mayadesa kumala gadisa indale lamesa gota biabduta senatu simparsa Goota dubartii biyya abduun keessa tigisti maammoo fi geetee safariiti qalamaan lolanii oromiyaaf du'anii osoo niti jirru diinni daangaan darbii jechuun falmattanii.